Ani wanti na ajaa'ibe maali asirratti jechuudha. Dubartoonni lakkuuleen tun jechuudha. Guyyaa tokkotti hiriyoota lamaan jechuudha kan wal jaaratan kan yeroo hunda waliin deeman jechuudha. Hiriyoota lamaan al tokkoon guyyaa tokkotti isaan heerumuu isaaniitiif ani baay'ee ajaa'ibameetan jira. Dhuguma hojii waaqaa ta'uus ni danda'ama. Garuu yoo beektan tanaan dura YouTuberota tokko maqaan isaa maal jedhamayyuu Fagagtaa React kan jedhamu irratti jechuudha. Dubartoonni lamaan lakkuuleedha. Al tokkoon dhalatanii bakka tokko hojjetanii bakka tokko wajjin nyaatanii bakka tokko oolanii bakka tokko rafanii bakka tokko bashannanan jechuudha. So jarri lamaan kun immoo macheem dargoo miti biyyaans jechuudha. Umuriin isaanii karaa waggaa 45 waggaa 45 fi karaa 48 ta'an. Yaa isaan akkuma argaa hojiin isaanii maadha? Hojii hospitaalati. Hospitaala keessa hojjetan jechuudha. Dhiifama garuu nagaa isin jennee jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota jirra miidiyaa kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jedha. Har'a yaada tokkoon qabadhee dhufeeyyuu akkuma amma isinitti mette jechuudha. Dubartoonni amma argaa jirtan kun jechuudha mantaadha yookaan immoo lakkuudha. Lakkuu dhalatanii umuriin isaanii tokkuma ji'a tokko jechuun umuriin isaanii tokko bakki hojii isaanii bakkuma tokko narsiingi dhalamaanuu bakki jireenya isaanii bakki ciisicha jechuun bakka walumaa galatti jechuudha. Bakka tokko jiraatan lakkuu waan ta'aniif wal fakkaatan addaan baasuu hin dandeessu. So dubartoonni lakkuun tun guyyaa tokkotti dhiira lama heeruman jechuudha. Lamaanuu gaa'illi isaanii guyyuma tokkotti jechuudha kan ta'e jechuudha. So ilaalaa gaama narsiingidha asitti baay'ee bareedanii baay'ee wal fakkaatan. Normaalii asirratti ani shakkii takka hin qabu. Garuu maal yaada isinitti fakkaate dhugaa dubbachuudha hordoftoota jirra miidiyaa. Amma isaan wal fakkaatanii fakkeenyaaf hiriyoonni lamaan kun jechuudha dogoggoranii too jechuudha niitiin isaanii yoo wal jijjiiranii wajjin rafanii isa jedhu didhaa maalate safuu beeke malee baalageen ta'anii akkanaan jenne garuu ani asirratti na shawwadama dhugaa dubbachuudha. Calliseetan bakka kan ganaan maratu bakka kootu seeniin jaan. So tiyya ta'uu isheetiif akkamittan beekadha ammaan asirratti. Wanti isin beeku qabdan tiyya ta'uu isheetiif niitiin tiyya as keessaa tiyya ta'uu isheetiif akkamiin hin beekanam. Fuula ishee wal fakkeetan gurri ilkaan ijji dabbasaan illee ilaala. Karri jalaa gurraachi karri gubbaarraa diimadha. So akkamiidhaan beekee ta'u jechuudha haadha manaa tan qabeedhee jiraadha. Wal loqqosuudha jechuudha achumatti duqeetii gochuudha jechuudha. Dhiifa manaa godhaa jecha kana fayyadamuu kiyyaaf. So asirratti immoo jarreewwannoo hiriyoonni kun immoo akkuma argaa jirtan gwaddanyummaa guddaa qabanii wal jaalatanii wal kabajanii isaan lamaan al tokko lakkuulee kana fuudhan jechuudha. You see? So asini asirratti maal jettanidha ani xiqqoo yaa guyyaa tokkoon gaa'ela keessa seenuu isaaniitiif dubartoonni lakkuuleen kun hojii waaqas ta'uu danda'a hin beeku. Yaa hojii isaanii of kabajuudhaan hojii isaanii sa'aatii isaanii eeguudhaan jechuudha haga dhumaa in hojjetan jechuudha kabajaniitu. Garuu jarrooleen lamaan kun jechuudha dhugaa dubbachuudha dargoo miti jarrooleen kun normaalii around kara umurii 48 49
Isin galee. So yeroo ammaa kana jechuudha jaalalli umurii hin barbaachisu jechuu barbaadetanii kunis rakkoon qabu wanaaf garuu dubartoonni wal fakkaatan kuni xiqqoo achirratti dubbii sanirratti jechuudha. Dubbii sanirratti jechuudha hin dogoggoranii. Niitiin kana kara saniitti hin deemtu. Akkamitti beekan ishee dubartoonni hin beekan garuu dhiironni kun akkam hin dogoggoranii. Ani akka kiyyaatti garuu ani akka kiyyaatti dhugaa dubbachuudha hordoftoota jirraa miidiyaa tiyya fudhadheetan biyya biraa fuudhee deema bakka. Isaan garuu addaan hin baanu jedhan dubartoonni kaa ilaala. Dubartoonni addaan hin baanu mana tokko no gibbii tokko keessa jiraachuu barbaadanii so asirratti hiriyoonni kun waliin lolanii golmaasota garuu jechuudha normaalii kara naannoo umurii 48 kara 50 gabaabaan kun kara umurii 50 ta'uu hin danda'a garuu guyyaa tokkoon gaa'ela godhachuu isaaniitiif baay'ee gaadhaa gammadeen jira. Maal jedhan isaan amma jechuudha bakka tokko jiraachuu akka barbaadan bakka tokko. Wal jijjiiruu achirratti dubbiin uumamtu isa jedhuudha malee gammadeetan jira jechuudha. So akka kiyyaatti garuu mucayyoo kanan jaaladhee kanan qabadhe san jechuudha fudhadheetan jechuudha. Yookaan kara biyyaa kiiloomeetira 40 jechuudha. Meetira 40 akka seexanaatti sarraa fagaachuudha. Foo kan wajjin rafe akka dogoggoramee ta'u kara namicha sanii yoo deemte so isa kana jechuu barbaadetan. Anyways baay'ee normaalii baay'ee na ajaa'ibee jira baay'ee nama fataa godhaa gaa'elli isaanii kan jaalalaa kan guddinaa haga dhumaatti kan waliin jaarsamu waliin dulloomanii kan jiraatan isaaniif haa ta'anii baay'ee nama dhiba garuu asirratti jechuudha filachuudhaaf beekuudhaaf fuulli isaanii wal fakkaata waan ta'eef. Anyways isa kana jechuu barbaadetan kabajamtoota jirraa miidiyaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaa jirraa miidiyaa jajjabeessaa horaa bulaa nagaan naa jedhaa hin babbadinaa ammoo wal agarra.